Markadisi. Gaya mungkin itu. Mubarak sagaleen kan jiru. Sagalee Kenjuru Mubarak. Marqaa mukattiin baane. Bunda ga'u Sagalee Kenjuru. Warri si teessee teessee kana jettanii jechuudha. Naalillahi. Sagal taatanii kudha taatanii jiraatu. Hin ga'u abdii. sagalee kee jiru ba. Sagaleen kan keebeen jiru. Nu dhagaan jirtu. Silkii lafa dhaabee ta'uu Amma dhagaye kunurree silkii sirreeffataa. Amma nu dhagaa harta. Nagaama jaarsummaa dhuftammoo na deeggaru. Naa si deeggaru. Oleessoo wannan sila haasaa oole tokko nagaamu. Laa hin dhagaama garuu. Kan keen dhagaama keenna dhagaan jirtu. Nama torba ta'anii galee sababii marqaa. Intalattis mataa tola baatee marqaa yaachiteetti gaaf tokko. Sababii kana torba ta'anii kaan qoleetti narraa kaan dugdatti narraa ta'an mataa tola bahee jechuudha. Nama keessaa galee erga gaafa saraatii gadi hin baane obboleessoo uffata gaafa saraan hin jijjiiranne lafa tafe jechuudha. Goota ati si deeggaraa irra nuti warri dhiiraa hundi kan. Ummata lammataa tokko marqaa jalaas hin barbaadu. Wannan jedhaa oli marqaa jalaas hin barbaadu. Kunooti marqaan salaamu alaikum. Wanni yaa yeroonni barachuu qabdu barachuu qaba dhiirri. Wanna irra geessin raga'uun qabu. Hin ga'uudhe itti gallee nu badaadhaan. Deeqee namoota deeqee dure. Gan badaam Marwaan hin jiru moo beeku kayyifne. Gubee ayyaana tu hojjetee nu nyaachisan naante. Asitti Ni jabaata, gubee reedi. ayyaana. Reedi ni jabaata. Ogummaa qaba baay'ee. Inni gotaa yaaddaa. Marqinni biyya akka Masirii akka intina Suudaanis immoo bare. Inni gotaa nyaaddaa kana booddee marqaan isii fi na doorsiftan hin jiru gadi deebi. Dhuftanii nyaachuu dandeessu. Saadaamiin jedhaatu ijoollee. Saadaamiin jedhaatu ijoollee. Masa Adam Iram, gandummaa ofuu qaba naa wajjin. Baay'ee des. Bilaafiya rabbi siif hasisees. garas qaban nyaati Mubarak. Mubee Goota godhitti keessattuu bitte kaakamitti nyaata ba. Oleen ina waan gootuudhaan Mubarak dhagaye. Mubarak. lakki marqaa dubartii nyaadhu kana booddeen. Yoo jaarsi keessan marqe malee, Dhagaan jiru irratti dawwalamaadha. kana booddee yoo jaarsi keessan marqe malee hin nyaadhu an marqaa. Amman dhagaa dubbadha. Mubarak. Oo. Waan gootu laali amma keessa axumaa keessaa fuudhi maan kadhaan irratti gaddeebisii qadaadi afurri haa wal Afurri keessaa bahuun qabu afurri kaanse. keessaa bahuun qabu mubee hin bilchaatusi cufi kana Yaa qadaadi furti isaa. Sibu kossaa booda. qadaadi kana axumaa keessaa baasi Waraabbattiin isaan lakkeen godhamu takka gaddaamu. qaaraan kiifama Wallaahi cufama. Rabbiin cufama. Dhugaan cufama. cufi mubee cufi qadaadi Himata yoo keddaame garuu indiin keddaamu malee marqi. cufi hin cufami cufi yaaqi Olii gallee wal gorsaa jirra miti. Shamarran isin bira teessee haxufuutti maa jedhaa jirti. Anaasaa jedhaa. laa Adamnaan golfuuf yaadna qadaadha garuu nutti golfu. mubee dhageeffadhu Yaa mubee wallaahi nutti golfani. Ani ciyoon mala laali amma irra akkas godhii maan kadhaan gadi qabi Qadaadam. gadi qabi walitti radii gadi qabi walitti radii gadi qabi qadaadi yoo qadaadde jette Yaa daqiiqaa faffanamee jedhe marqa laafaa bareedaa isaa ta'a yookaan goggogaa ta'a gubbaa isaa. bakka ibidda jalaa qannasi amma xiqqeessi ibidda xiqqeessi Hunda jalaa qannasi urkaan bilchaataa marqi. sirritti qannasi Akkatti wal gorsina. bakka Wallaahi daqiiqaa duraan abbattila. abbaan barbaade Wallaahi haa waraabbatan. Mubee, Nuti warra mubee addaan. Nawaas. Ayyee dubbaddaa waan barbaadan. takka takkaan haasofna mubee nageeffadhuudhaan amma maal Dubbaddaa ta'a? Mubee dalaalteerta. Mubee daqiiqaa sadi turtee eegas ilaal itti deebitee laal gadi buufattee waliin dhahattaa ammallee irratti deebistaa gizee 4-5 laale wanti goote yoo inni fooliin isaa urgaahee si jedhe keessaa baafatta bakka meeshaa keetti. Shamarree si bira hin jirtu miti garuu. Wallahi mun jiru. Jarri sitti himnaan hin nageen maaliif beektaa jarri yoo jedhu barbaadanu maqaanu nyaatanii waraabbatanii deemuufi. Kalli shamarran mun jiru dhiisi. Haa turu dhiisi hin banini daqiiqaa sadii haa turu. Mubee maqaa nu balleessitee daddaftee hin banii lammaffaa gad jettee gurraa hin dhagahi wayi gurratti waan. Oleeso gogee daabbootee harkaa yaaki. Aboo rabbiin bismillaahi rahmaan rahiim. Maala filitti kun daabbootee harkaa kun marqaan laafuu. Dhageeffadhu kaammu.
Dhagee Laal mubee. bro daabotee. Mugee dhageeffadhu amma maal gootee ka xiqqeessi bishaan ho'aa sani irra buufadhu xiqqeessi. Bishaan ho'aa sani irra Assalamualaikum buufadhu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim marka hundi keessanuu baga nagaan dhuftan yaada keessan kennadhaa marka kana nama Marqaa jirra reedi marqaa jirra akkam isin hundi keessani warri mana mubeertan akkaawuntiin kiyyaadditii foloo akkana godhan reeditti mi. Fuula godhaanis oomisha gabrummaa shamarranii jalaa ba'uuf mubaarak hojii eegalee jira. Qabsoo eegalee. Aayillee kana booda ofii hojjetadha. Ready. Eh, Qabsoo finiinsee jire. Wallahi qabsoo finiinsee jira gootichi baddaa Dubaay jechuudha. Qabsoo kana hojiirra akka oolchitan abdii qabna. Yaa. Nama kana Bishaanillee itti jira. Jabaadhaa dhiironni. Akka dandeenyu agarsiisuudha alamaan keenya. Qabsoon keenya dhiironni jaartii keenyatti akka waa hojjetachuu dandeenyu akka beekaa dhiibne akka seeftii jalaatii jennee akka seeftii jalaatiif jecha callimne malee akka waa hunda hojjechuu dandeenyu barsiisuudha. Bakka. Komentii ban. Waan dhugoota akkasii bareetti cabsi. Komentii eenyu sodaattan gaa'is indee yoo xiqqaate nyaatuma dhoorgani nyaata mubeen keenya nu barsiisaa jiran sodaatina. Komentii Hin banaa. sodaannu reedii koo. Komentiin koo waan baay'ee irraa Wanni qabsoo kana fide maal beektu? Wanni qabsoo kana hunda fide rakkooleen gadda narra geesse. Geessanii rakkooleen gadda nama torba gurmuutti baadhee akka nama fira hin qabnetti akka nama haalii hin qabnetti natti dachaatee marqaa kunyee tokko natti kennite marqaa si hojjedheera maqaa jedhuun dudda kootti orrarra'uu jiraati. Anadha guyyaa lama duddi koon hojjetu waliin ka'u namatuu qabee ammaa mana geessa. Isin galee kana. Mubee anamma waa lama baradhe marqa kee kanarraa. Tokkoffaa akka dhiirri hojjetee of nyaachisuu danda'u baradhe. Lammaffaa ammootu dubartiin lakkaa akkatti ibiddaan gubattee nu nyaachifti wayinee mubee koo garaa na nyaattee dabqa. Magaalaa kikkoo mata rifeensa sirreeffatee dhufe sa'uun dhufu kanaaf dabqaa Akka dubartiin gubattee nu nyaachisaa jirtu. Natti baasii nu barti. Rifeensa sirreeffattee yoo dhufte nama dabqisiisa gaafa rifeensa sirreeffattee dhuftee ibidda dhaabattu nama dabqisiisa baatee daddaachii dibatta waan ta'eef. Ibiddi akkas hin gubne luka eeggadhuutii waa itti hirkise. Laa ilaala mubaarak osoo nyaatu walakkaan ga'ee bareeda. Edaa shamarran akkatti gisee nyaata hojii nyaannu yoo suu dhiistan kushiina quuftanii dhuftan. Waaw. Barnoota haaraa. Laa kanas waan haaraa dhagaye. Amma yeroo biraatiif kana osoo hin taane ka biraa qayyarachuu qabda. Reedi lammata si'aadhaan kaatillee marqin si'aadhaan. Reedi Hambara kuma lama kudha jaha marqee obboleessoo kuloo. Yuutuubii keera dhaqaa laala. Kuni garuu ispeeshaalii kan mubaarak ispeeshaalidha. Nama tokko hin kadhannu gaayis. Dhaadannoo kenna kun nama tokko. Of dandeenyee uummata asirra jiru. shamarran gubadhee isin nyaachisaa. Guys foloo Godhaa jedhii wallaahi foloo nu haa godhanii bannaatti. Fixee barma. eda'uu bicha balleessaa waan biraa gadi laati. Eda'uu balleessaa. Namoota asirra jirurra eda'uu bicha balleessaa. Mubee odoo nyaattu fixee bardistii keessatti. Mubee dhadhaan oomeeti. Maa dhadhaa malee fixee iyyuu warra odoo dhadhaa ittiin godhin. Qoy dhadhallee fidatu deeme. Xiixee ilaalaa reedi maal taate? Guys eda'uu balleessaa eda'uu itti bu'aa taaptaa bilee godha eda'uu bicha balleessan eda'uu namoota asirra Please jirurra. faamiliin mubee akkuma jirtaniin foloo nu godhaanillee akkaawuntiin kun akkaawuntii lammataati. Mubee itti qadaadha. Akkaawuntiin guddaa. Qadaadamuu qaba marqi. Achi anis asumaan hundi keessan foloo nu tolchaa warri biyyarraa gara kuweetti dhufuu barbaadan manjaa fiqaadiidhaa fi paaspoortii namni qabdan keessan na dubbisaa. Kuweetii ma jirtaati? Kuweetii keessa na galchite? Achuma jirtaan galle? Nama kuweetii dhufuu barbaadu ergi wallaahi nama 15 tokko barbaada maal ashee. Ati achuma jirta ammallee achuma jirta? Ayyee nama sii barbaadna inshaAllah. Kuweetii wardee barbaadan wanni irra dhagaa. Nama kuweetii dhufuu barbaadu jechaadha. Yaani torbee tokko gidduutti manjaa fiqaadiidhaa fi motora nama ofuu beeku jechaadha. Motor saayikilii dileebirii. Ijoolleen kuweet deemuu barbaadan ijoolleen dhiiraa fa'aa fooloo godhaa ishee bira dhagaa achuma.
jechuun warra dhiiraa qofa dubartoota Namaan beeku warri na beekte inni deemuu dandeenya. Quufe iyyuu maal nyaata isaa Taan irra maal baasuuf deemaa ranni sun? deebi'uu dhaan malee laal ilaale. Wallahi wabillahi disi keessattuu quufe. Naa ta'e Warra shamarranii yoo Warra mangusti. kitte iyyuu disi keessa. Miuti Warra irratti shamarranii banamee kuweet. Mannesh, manno, ne mo itu balaro. Mannesh. miuti naman goina. Mubee rabbii jedhi quufte iyyuu maal nyaata sira? warri isaa keessaa isinitti rakkoo tokko hin qabu yoo waan isinitti faatu akka durii san miti. Borsa shamarranii nurraa dhaabatu. Borsa shamarranii nurraa dhaabatu. Nus jiraachuu dandeenya. Nagdi keenya Wala eegamuu jiraannu. marqa baratuu Nagdi barbaada. keenya kabajamu. Mubee. Anicho wala jira. Namni meetii ijoolleen godina warra madda Dafa dalagaa tiim marqaa warri dhiiraa oseenaa warri marquu baratanii fi barbaadanii fi minaamin. Tiran qabu. Nama kudhanii marqaa irra. Let's go. Mallaqa marqaatiin hojjetu.